sagaltamii sagal tuqaa shan fiduudhaan tokkoffaa kan ba'e Jawaar Mohammad. Sagaltamii sagal tuqaa shan fiduudhaan tokkoffaa kan ba'e Jawaar Mohammad. Hamlee kennaa fi Aslii Nu'umaan sagaltamii sagal fiduudhaan sadaffaa baateet. Aslii Nu'umaan KG1A sadaffaa sagaltamii sagal fiduudhaan. Ittaanuudhaan sagaltamii sagal tuqaa sadii torba fiduudhaan lammaffaa kan baate Naayilaa Abduu. Hamlee kennaa fi Naayilaa Abduu. Sagaltamii sagal tuqaa torba shan fiduudhaan tokkoffaa kan baate KG1A Siyaam Abdii hamlee kennaa fi gara KG1B'tti dabarfannaa. KG1B'dha sagaltamii sagal tuqaa lama ja'a fiduudhaan sadaffaa kan ba'e Abdulfarid. Akkasumas sagaltamii sagal tuqaa ja'a lama fiduudhaan sadaffaa kan baate lama Usmaan Munir. Ittaansuudhaan sagaltamii sagal tuqaa ja'a tokko fiduudhaan tokkoffaa kan ba'e Nihilaa Huseen. Akkasumas sagaltamii sagal tuqaa ja'a saddeet fiduudhaan ammas tokkoffaan Faisal Haji Rashad. Akkasuma KG1Cdha qabxii sagaltamii sagal fiduudhaan sadaffaa kan baate Rawwaan Nuraddiin. Akkasumas KG1Cdha sagaltamii sagal tuqaa sadii fiduudhaan lammaffaan Asmaa Biyya. Akkasuma qabxii sagaltamii sagal tuqaa ja'a fiduudhaan KG1Cdha tokkoffaa kan ba'e Bilaal Ahmad. Gara KG lammaffaatti dabarfannaa. KG lammaffaadha sagaltamii sagal tuqaa shan fiduudhaan lammaffaa kan baate Sumayyaa Abdulfattaa. Akkasumas qabxii walqixxee fiduudhaan KG lammaffaadha sagaltamii sagal tuqaa shan fiduudhaan lammaffaa kan ba'e Rayyaan Yahyaa. Achuma KG2Aadha sagaltamii sagal tuqaa torba fiduudhaan tokkoffaa kan baate Nasihaa. Gara KG lammaffaa baatti dabarfadhaa. KG lammaffaa baadhaa ijoollee afur qabna. KG lammaffaa baadhaa sagaltamii sagal fiduudhaan sadaffaa kan baate Nawaaf Hafiz. Akkasuma sagaltamii sagal fiduudhaan ammas sadaffaa kan baate Siifan Amiin. Achuma KG lammaffaa baadhaa sagaltamii sagal tuqaa saddeet fiduudhaan lammaffaa kan ba'e Nisaar Ibrahim. Sagaltamii sagal tuqaa tokko afur fiduudhaan Abuzar Tasfaaye. Gara KG lammaffaa caatti dabarfadhaa. KG lammaffaa caadhaa sagaltamii sagal tuqaa saddeet fiduudhaan sadaffaa kan baate Ilhaam Mikaa'el. Akkasuma sagaltamii sagal tuqaa ja'a fiduudhaan tokkoffaa kan baate Sitraa Awwal. Hamleen hin xiqqaata, hamlee kennaa fi hamleen hin xiqqaata ijoollee. Akkasumas dareedhuma sanaa lammaffaa caadhaa sagaltamii sagal tuqaa ja'a fiduudhaan tokkoffaa kan baate Afnaan Mahammad Amiin. Hamlee kennaa fi hamlee
gara keejii sadaffaa tindarba keejii sadaffaadha 98 tuqaa duwwaa 5 fiduudhaan sadaffaa kan ba'e Bilaal Ismaa'il akkasuma 98 tuqaa 3 fiduudhaan lammaffaa kan ba'e Abdullatiif Muhammad Bilaal bas hamlee kennaafi keejii siriidhaan eebbifamaa hamlee kennaafi akkasuma 99 tuqaa 5 fiduudhaan tokkoffaa kan ba'e Jawaar Muhammad 99 tuqaa 5 fiduudhaan tokkoffaa kan ba'e Jawaar Muhammad gara keejii siriibiitti dabarfadha keejii siriibiidha sadanuu tokkoffaa ba'anii qabxii wal qixxee fiduudhaan sadanuu 99 tuqaa 5 fiduudhaan tokkoffaa Nabiil Ahmad akkasuma 99 tuqaa 5 fiduudhaan ammas tokkoffaa Najma Usmaan 99 tuqaa 5 fiduudhaan ammas tokkoffaa kan baate Asiil Ahmad ittaansuudhaan gara keejii si'iitti darbaa keejii siirraa 99 tuqaa 8 fiduudhaan sadaffaa kan ba'e Abubakir Waasiyuun hamlee kennaa fi hamleen xiqqaadha Abubakir Waasiyuun ittaansuudhaan 99 tuqaa 9 fiduudhaan lammaffaa kan baate Risaalaa Mahammad Jifaar ittaansuudhaan qabxii averejii 100 fiduudhaan keejii siriisiidha tokkoffaa kan ba'e Amiir Awwal hamlee kennaa fi barumsa diinii keejii sadaffaa kan baate Yusraa Muhammad qabxii 98 fiduudhaan lammaffaan Mashkuuraa Muhassan qabxii 98 tuqaa 2 fiduun lammaffaa kan baate Mashkuuraa Muhassan